Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmasaa, kan Hafuura Qulqulluu hunda keenyaaf abaayyatu dhaggeeffattoota TV keenyaa. Kun TV keessan TV Galata Waaqayyooti. Ani Raajii of Kalaa Ejjetaan jedhama. Waldaa Kiristaanaa Galata Waaqayyoo addunyaalessaa irraa torbaniin sagalee Waaqayyoo isinii qabadhee iddoo kanan jira. Torban darbee walii wajjin sagalee Waaqayyoo ilaalaa turre. Arras walii wajjin qixa kanatti itti fufnee ilaallaa. Bakki argama waldaa keenyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaanonnoo Ashawaa Meedaa waajjira poolisii harka bitaan meetira 100 seennee argamna. Mee dubbii Waaqayyoo keessaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 43 fi 44 irra jiru walii wajjin dubbifannee xiqqoo kadhanna. Kana jedhee sagalee guddaadhaan Aliyaazaar as ba'i jedhee waame. Kanaaf namichi du'ee ture sun awwaalicha keessaa gadi ba'e. Miilla isaa lamaanii fi harka isaa lamaanitti wayyaan hidhamee fuula isaatti uffanni maramee ture. Yesuus irraa hiikaa gadi dhiisaa hadhaquu jedhee isaan abboome. Hin kadhanna. Gooftaa keenyaa mootii nagaa arjaa garraamii Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Carraa kanaaf yeroo kana waan nu laatteef maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma immoo dubbii kee nutti dubbadhu. Sirraa barachuu barbaannaa nu barsiisi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Torban darbee Waaqayyoof hin danda'ama kan jedhu irratti walii wajjin ilaalaa turre. Qabxii tokkoffaa irratti seenaa namaa jijjiiruun Waaqayyoof hin danda'ama kan jedhu ilaallee turre. Har'as akkuma kanaa qabxii lammaffaa walii wajjin ilaallaa. Qabxii lammaffaa du'aa kaasuun Waaqayyoof hin danda'ama mata duree jedhu irratti ilaalla. Du'aa kaasuun namaaf hin danda'amu garuu Waaqayyoof hin danda'ama. Iddoo amma dubbisee Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 43-44 irra kan jiru kuni waa'ee Aliyaazaar dubbata. Aliyaazaar kuni biyya Yihuudaa yookaan immoo mandaraa Biitaaniyaa jedhamu keessa jiraatu. Maartaaf Maariyaam nama jedhamu obbolaa qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafarra deemee barsiisaa waggaa ture. Lafarra deemee barsiisaa yeroo ture. Jara kanaa wajjiniin walitti dhufeenya qaba. Maariyaam kuni ishee miilla Gooftaa urgooftuu dibdeedha. Yeroo obboleessi isaanii kun dhukkubsatu Maartaan Maariyaam gara Yesuusitti nama erganii turan. Jecha akka jedhuun namatti ergan. Gooftaa inni ati jaallattu hin dhukkubsataa jedhan. Namatti jaallattutu dhukkubsatee jira jedhanii namatti ergan. Yesuus akkuma dhaga'een gara isa jaallatu sanaa hin deemu. Akka Aliyaazaariin dhukkubu erga dhaga'e guyyaa baay'eedhaaf bubbuleetti. Guyyoota lamaa oliin bakka sana bubbule. Erguma dhaga'ee booda inni ati jaallattu dhukkubsateera. Inni ati jaallattu sun du'uudhaaf jedhaa jedhanii namatti erganii jennaani hoomaan dubbanne calluma jedhee akkuma waan jibbeetti achuma tutture. Achuma bule. Maaliif beektu? Yeroo Waaqayyo yeroo namaarraa adda waan ta'eef. Erga namni yeroo isaa fixee Waaqayyo kan isaa jalqaba waan ta'eef. Egaa eeganii dadhabanii maal jedhanii dadhabanii Aliyaazaariin du'e. Erga du'ees eeganii dadhaban Yesuusiin dhaquu dinnaan awwaalan. Namni du'e awwaalamuu qaba waan ta'eef. Firoonni isaanii yaa'anii boo'anii akkuma mala isaanii durii warra kaan awwaalaa turanitti wayyaatti maranii boolla qotanii ija isaatti hidhanii miilla isaatti hidhanii harka isaatti hidhanii dhaqanii awwaalan. Waan namni gochuu danda'u kana duwwaadha waan ta'eef. Ammas Yesuus hin dhumne. Guyyaa tokko bulan hin dhumne. Guyyaa lama bulan hin dhumne. Guyyaa sadii bulan hin dhumne. Gaafa guyyaa afuraffaa Yesuus garuu erga obboloota firri waan danda'an godhanii dadhabanii booddee abdii kutatanii erga isaan ta'anii booddee bartoota isaatiin firri keenya tokko rafeeraa jedhe dhadhee dammaqsinaa jedheetu bartoota isaatti dubbate. Yerusaalemiin jiru. Bartoonni isaa garuu dubbii kana isaaniif galuu dide. Indidan hin danda'amu jedhan. Akkamitti danda'ama kun jedhan. Akkamitti ta'uu danda'a jedhan. Hin nattu jedhan. Dhiyoo kana biyya Yihuudaa keessa ajjeesuuf shaakalaa turan. Agaasitti fudhatanii turan. Suuqutuuf yaadanii turan. Dhaquu hin dandeenyu jennaan hin dandeenye. Namni guyyaa deemu hin gufatu. Yeroo koo ga'e hin dandeenye.
yeroo waaqayyoo gaafa ga'u dhowwaan hin danda'u waan ta'eef dhowwaan hin danda'u. Innati du'eera jette wayyaa dachaa battee boossu bira teessee tabdii kee kutattu hamma Yesuus dhufutti ciisa malee hin kaa. Yesuus garuu erga obbolaan isaa firri isaa naannoon isaa fala fixatanii booddee bartoota isaatiin ka'aa gara biyya Yihuudaa dhannaa. Maal jennaan Al'aazaar firri keenya rafee jira. Bartootaaf dubbiin kun hin galle. Yaa gooftaa rafeera yoo ta'e yoon ka'aa maaltu nu dhamaasee gaafa riba isaa quufu kaa'aa jedhanii didan dura dhaabbatanitti mormaa turan. Yesuus garuu hiikee isaanitti himedha dubbiin Waaqayyoo. Hiikee isaanitti hime akka inni du'ee jirutti hime. Bartoonni isa duukaa dhaquudhaan murteeffatan dhowwanii dadhabanii warri Yihuudootaa si ajjeesu yeroo darbe dhagaa sitti fudhachaa turanii si ajjeesuu barbaadaa turanii ammas deemnee biyya Yihuudaa dhaquu hin dandeenyu jennaan hin danda'e. Owwaala badamutu jira hin danda'e. Dhaqeen du'aa kaaseen isa biyyitti boo'ee dadhabe naqee dammaqseen hin danda'e gara biyya sanaa dhaquun dirqama. Ilaa hubadhaa dubbii kan nama du'ee guyyaa afuriin irra fayyada Yesuus hin danda'a kaa kaasuu danda'a. Du'aa kaasuu danda'a. Du'aa abdii kee kaasuu danda'a. Du'aa kakuu kee kaasuu danda'a. Du'aa mul'ata kee kaasuu danda'a waan ta'eef hin danda'e. Gaafa guyyaan isaa ga'u gaafa yeroon isaa ga'u gaafa raawwatamuun kakuu keetti ga'u dhowwaan sirraa hin danda'u. Waaqayyo daangaa cabsee gara owwaala kakuu keetii dhaqe. Daangaa cabsee gara owwaala abdii keetii dhaqe. Maartaan Maariyaam gadda keessa jiru maaliif tokkitti obboleessa isaanii dhaban waan ta'eef. Maartaan Maariyaam gadda keessa jiru maaliif jennaan tokkicha isaan qabantu harkaatii du'e waan ta'eef abdii kutatanii ta'u. Innati du'eeratti jechaartu kun hin duune. Innati hin bade mana kee keessaa jettu kun hin banne. Yesuusin eegaa jira malee hin kaa. Iddoo owwaala beekaa. Yeroo isaa eegee kaa. Yesuus gaafa dhufu waan dadhabame lafaa ol kaasa. Waan du'eeradhan lafaa ol kaasa. Maaliif beektaa? Hin danda'a. Hin danda'a waan ta'eef. Hin danda'a waan ta'eef. Hin danda'a jechuun hin danda'a jechuun. Waaqayyo hin danda'a. Waan hundumaa gochuu danda'a. Abdii du'e kaasuu danda'a. Mul'ata du'e kaasuu danda'a. Jireenya du'e kaasuu danda'a. Kakuu du'e kaasuu danda'a. Mul'ata du'e kaasuu danda'a. Karoora du'e kaasuu danda'a. Dookimentii du'e kaasuu danda'a. Hin kaasa Yesuus. Hin kaasa. Waan Waaqayyoon kaafne hin jiru. Du'aa isa ta'e. Mana kee keessaa du'aa dheedhee hundumaa kanatti gangalchitu. Du'eera jettee kanatti gangalchitu. Abdii kutattee kanatti mana kee keessa gangalchitu. Waa'ee isaarraa abdii kan kaaftu. Falan qabuun nadetti. Ka'ee dhaabbata Waaqayyoo si eeyyamennaan. Yeroo Waaqayyoo eegaa jira. Sa'aatii Waaqayyoo eegaa jira. Daqiiqaa Waaqayyoo eegaa jira. Gaafa Waaqayyoo waaqarraa ka'u wanti dadhabamu tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef. Bartoonni isaa dhowwanii dadhaban. Dhowwanii dadhaban. Gadhiisan. Kaayyuu duukaa dhannaa jedhan. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Duukaa dhannaa jedhanii yaalanii Yesuus duukaa ka'an. Maaliif dideera kaa? Owwaala banuu dhaqa'u. Warra gaddaa gammachuutti deebisuu dhaqa waan ta'eef. Gaafa dhufu Yesuus qe'ee gaddaa gammachuutti jijjiira. Wayyaa gaddaa namarraa baasa. Abdii kutannaa jireenyatti jijjiira. Hin danda'a waan ta'eef. Hin danda'a. Mee mana kee keessa deemi. Karaa keerra deemaa kan jirtu. Hojii hojjechaa kan jirtu. Mana kee taa'aa kan jirtu. Ciisaa kan jirtu. Waan garaa garaarra teessee sagalee kana dhaga'aa kan jirtu. Hin danda'a Waaqayyoo deeman. Hin danda'a. Bakka itti dhaquuf jettu kana danda'a. Waan ati hojjechuuf jettu kana danda'a. Bara dura kee jirutti si danda'a. Hojii hojjettu kanarratti si danda'a. Jireenya maatii kee keessatti si danda'a. Tajaajila kee keessatti hin danda'a Waaqayyo. Wal qixxeessuu danda'a. Hojjechuu danda'a. Qaqqabsiisuu danda'a. Yeroo isaatu ganaadhaa oobsi. Kanaaf ture gaafa yeroo isaa ga'u dhowwaa sirraa dadhaba. Sirraa dhowwanii dadhabu. Erga abdiin jalaa dhume Yesuus katab jennaan warra gaddaa biraan ba'e. Warra gaddaa biraan ba'e. Maariyaam dhufa Yesuus dhageessee gaditti baate. Yesuus dhufee ala jiraa jennaan dhageessee gaditti baate. Akkamiin jedhe warra gaddaati wal dubbisuun hin jiru. Fayyaadhaan jedhe gaaffiidhaan jalqabde. Komiidhaan jalqabde. Himannaadhaan jalqabde. Yeroo namaaltu beeka
jilbeenfattee komattata, karaarra deemtee komattata, taa'aa komattata, deemaa komattata. Waaqayyo garuu iddoo awwaala kee banuutti deemaa jira malee komii kee dhaggeeffachaa hin jiru. Komii kee lafa kaa iddoo awwaalli kakuu keetti awwaalametti agarsiisi Waaqayyotti. Maartaan dhufa Yesuusin dhageessee geetti baatee geetti gooftaa utuu ati as jiraatteen obboleessi koo hin du'u ture jetteetu ammumayyuu immoo waanumatti isa garatte Waaqayyo akkasiif kennu nan beekaa hin du'ullee ture obboleessi koo sila obboleessa koo nan hambifadha ture ati koo du'a oolchuu dandeessa nan beekaa dhukkubeessitti dhaabnaan dhufuu turte waan ati turteef du'e malee waan ati turteef awwaalle malee iddoon awwaalaa suni kan inni amma kanaa ta'eefi waan ati turteefidha malee waan ati yeroo dheeraa turteefidha malee hin du'u ture jette. Deebii Yesuus akkasidha obboleessi kee hin kaa'e na dhaggeeffadhaa kan hin kaa'e obboleessi kee inni kam inni awwaalamee guyyaa afurii inni kam inni awwaalamee guyyaa afurii inni firri yaa'ee gaddaa jiru inni ollaan yaa'ee gaddaa jiru inni naannoo yaa'ee gaddaa jiru inni biyyi yaa'ee gaddaa jiru inni biddeen gaddaatti nyaachaa jirtan inni mataatti addachuu jettan sun sii kaarre haleluuyaa siif kaarra inni atitti abdii dhabdee sun sii kaa haleluuyaa sii kaa abdii isatti dhabdee sanatu sii kaa obboleessi kee hin kaa itti fufee Yesuus amma lammaffaatti akkasedha du'aa ka'uun jireenyaana namni anatti amanu yoo du'e iyyuu hin jiraate anatti namni amanu yoo du'e iyyuu hin jiraata natti namni natti amane utuu lubbuudhaan jiru natti namni amane du'a gara sitti jireenya qaba du'a gara sitti jiraachuu danda'a du'a gara sitti jireenya dhaaluu danda'a maaliif jennaan Yesuustu jireenya kaa Yesuus jireenya waan ta'eef Yesuus jireenya waan ta'eef yoo du'e iyyuu hin jiraate utuu jiru kana natti amanu hundinuu immoo bara baraan jiraata utuu jiru anatti kan amanu obboleessa koo obboleettiiku na dhagaa kan jirtu Yesuus Kiristoositti amanteetta yoo ta'e bara baraan jiraachuu si eeggata. Yesuus Kiristoositti hin amanne yoo ta'e garuu amma yeroon kee har'a guyyaan kee har'a sa'aatiin kee har'a daqiiqaan kee har'a amani. Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa siif kenna. Karaa Yesuus Kiristoos balballi banaadha. Karichi dhugaan jireenyatti geessu Yesuus duwwaadha waan ta'eef. Gara abbaatti geessu kan danda'u isa duwwaa waan ta'eef. Kiristoos ilma Waaqayyootti amani. Beellaman barbaachisu isatti amanuun karoora qabachuun barbaachisu. Sababni isaa yerootu har'a waan kana booddee ta'u hin beektu. Waan daqiiqa kana booddee ta'u hin beektu waan ta'eef yeroon amantii amma. Yerooti amantee du'a bara baraa oolu. Maartaan egaa ilma Waaqayyoo ta'uu kee Kiristoos gara biyya lafaa dhufu Kiristoos isa biyya lafaa dhufu ta'uu kee nan amana. Ilma Waaqayyoo ta'uu kee nan amana. Kiristoos isa gara biyya lafaa dhufu ta'uu kee nan amana. Maartaan akkasidha. Amaneera ameen. Sirriitti amaneera. Sirriitti amaneera. Jette. Amaneera. Yesuus itti dabalee kee komii kee dhiisi. Haasaa kee dhiisi. Dubbannaa kees dhiisi. Yaada kee biraas dhiisi. Eessatti awwaaltane. Obboleessa kee eessatti awwaalte. Hin danda'ama eessatti awwaalte. Bakka sana agarsiisi. Iddoo sana agarsiisi. Qixa sana agarsiisi. Bakka itti awwaalten baruu barbaade. Bakka isaan baraana agarsiisi. Iddoo awwaala isaatiin arguu barbaada. Ilaa obboloota ko hiriyyummaan nama amma du'aati. Du'a ga'ee nama biraa deebi'a. Gaafa namni of harkaa dhabu nama biraa deebi'a namni. Hiriyyummaan Yesuus garuu du'a garasitti. Nageessaa jedhe. Bakka inni itti awwaalamee jiru nageessaa jedhe. Warri taa'anii ilaalaa jiran baay'een isaanii warri biyyicha keessa jiran warri kaleessa dheengadda Yesuusitti dhagaa guuraa turan afaan lama haasa'an warri kaani ija jaamaa hombana maaf du'a oolchuu dadhabe hin jaallatoo hirii wajjin deemoo maaliif du'a oolchuu dadhabe jedhanii dubbii baay'ee dubbatan. Yeroo Yesuus mararamee boo'ee immoo akka jedhan ilaa akka inni jaallatu jedhan. Ela
fira akka inni jaallatu jedhan Yesuus boo'ee gale miti. Akka fira warra kaanii boo'ee gale miti. Akka fira warra kaanii mararamee boo'ee deebi'ee miti. Yesuus Kiristoos iddoo awwaalaa dhaqee owwaala bane. Haleluuyaa! Owwaala bane Yesuus. Boo'ee galu Yesuus. Fira boo'ee galu miti. Fira wayyaa gurraacha yeroo warra du'aatti dhiyaatan yookaan immoo mana warra gaddaatti hoggaa dhiyaatan wayyaa gurraacha uffatanii achi siqanii ofirraa fuudhanii kaa'u. Firri nama akkas. Yesuus garuu akkas miti. Ajaji Yesuus inni jalqabaa dhagichatti fuudhaa kan jedhudha. Iddoo awwaalaa gaafa ga'u dhagaadhaan holqa dhagaa keessa kaa'anii dhagaadhaan awwaalan. Ajaji isaa inni jalqabaa dhagaarraa kaasaa'e. Warruma irra kaa'e. Warruma awwaaleen. Warruma dhagaarra kaa'ee galeen dhagaarraa fuudhaa ajaja jalqabaati. Ajaji inni lammaffaan Waaqayyoon kadhate. Na dhageessa nan beeke. Duus na dhageessa. Kaleessas na dhaga'aa turte. Ganaas na dhageessa. Har'a immoo sabni kun akka beekaniif, sabni kun akka baraniif, sabni kun akka hubataniif kottuutii du'aa kana kaasee, kottuu dinqii kana hojjedhu, kottuutii Alaazaarin achees baasee Waaqayyoon kadhate. Inni ittaanu waan nama ajaa'ibu sagalee guddaadhaan du'aa guyyaa afurii waame. Sagalee guddaadhaan du'aa guyyaa afurii waame. Alaazaar jedhee waame. Sagalee guddaadhaan hubadhaa nama fayyaa qabu waame miti. Nama jiru waame miti. Nama du'e waame. Nama owwaalamee jiru waame. Nama guyyaa afur boolla keessa bule waame. Alaazaar silaa Yesuus waamee maaltu jalaa dilla. Dhagaan jalaa owwaata. Bishaanni jalaa owwaata. Inni gurra qabu jalaa owwaata. Inni gurra qabne jalaa owwaata waan ta'eef Alaazaar akka waamameen Yesuus jalaa owwaata. Inni si jalaa dide gaafa Yesuus dhufu si jalaa owwaata. Mana kee keessaa kan dide. Qalbii kee keessaa kan dide. Jireenya kee keessaa kan dide. Akkati naman taane akka tolin kaaneef waamtee owwaachisuu kan dadhabde Yesuus gaafa dhufu na owwaata. Ofii isaan owwaata. Jalan deebiin. Ajaja lammaffaa fudhatee Alaazaar as ba'i kan jedhudha. Yesuus kan inni itti fufee dubbate as ba'i kan jedhudha. Alaazaar as ba'i diduun hin danda'amu. Hidhamee hin jiraan jenni. Iji koo lafa darbu wayyaa mataatti na hidhan hin jenni. Harka kootiidhaan hin jenni. Miilla kootiidhaan hin jenni. As ba'ee dhaabate yeroo as ba'u mataa isaatti hidhaniiru. Harka isaatti hidhaniiru. Miilla isaatti hidhaniiru. Hidhamaniitu jiru. Hidhaa guddaa keessa jiru. Inni ittaanu ammas kan inni dubbate warratti dhesanaan irraa hiikaa jedhe. Irraa hiikaa isatti hiitan. Mataa isaatti kan hiitan irraa hiikaa. Harka isaatti kan hiitan irraa hiikaa. Miilla isaatti kan hiitan irraa hiikaa. Xaxaa kan ooltan hidhaa kan turtan irraa hiikaa. Yeroo kun yeroo hidhamanii ta'an miti. Yeroo kun yeroo hidhamuu isaatii miti. Owwaalli irraa banameera. Dhagaarraa galagalchitaniittu isatti hiitan harka keessanii irraa hiikaa. Isa sin hin dandeenye annan godha. Ani du'aa nan kaasa. Ani nan deebisa. Du'aa guyyaa afuritti lubbuu nan fida sin immoo satti xaxxan irraa kaasa. Inni ittaanu ajaji inni ittaanu gadhiisaa dhaqu. Gadhiisaa rakkisinaa xaxaa keessaa baasaa gadhiisaa. Gaafa hin danda'ama. Gassiniisu. Waan si qabe gassiniisa gaafa Waaqayyo jedhu. Waan si hidhe gassiniisa. Waaqayyo dubbateera taanaan hidhaa hirtu keessaa baatee deemsatti fufta. Gassiniisa. Waaqayyotu danda'a kaa. Waaqayyotu ajaje kaa. Waaqayyo jedhe kaa. Waaqayyo dubbate kaa. Gassiniisu. Walitti manii gassiniisu. Si jalaan dubbatan gassiniisu. Si jalaa turu. Maaliif beektaa ajaja Waaqayyooti. Ajaja Waaqayyooti. Ajaja Waaqayyoo malee waan ta'u. Gadhiifamuutu si qaqqaba. Gaafa kam gaafa Waaqayyo dhufu. Hin danda'a Waaqayyo du'aa kaasuu danda'a. Gadhiisaa dhaqu jedhe. Gadhiisaa jedhe. Gassiniisu kana booddee guyyaa gassiniifama. Halkanni gassiniifama. Yeroon hundinuu kan keeti. Gassiniisu. Waan siidhe gassiniisa. Abdii kee kutattee boo'aa kan jirtu. Waan gootu kan wallaaltu. Owwaala kakuu kee bukkee kan naannoftu. Du'eera jettee kan boossu. Hiika isaa kan wallaaltu. Hamma bari'utti duwwaadha. Gaafa bari'u garuu gassiniisanii sokku. Gaafa Yesuus dhufu garuu gassiniisu. Gaafa abbaan kakuu dhufu gassiniisu. Gaafa abbaan qe'ee dhufu gassiniisu. Gaafa Waaqayyo kakuu isaa irratti mul'atu gassiniisu. Maaliif beektaa? Abbaa kakuun dhufe kaa. Dubbannaan isaa hiika kan qabu. Owwaala banuu kan danda'u. Du'aa kaasuu kan danda'u. Dadhabaa jabeessuu kan danda'u.
baquuqa jedhe ol qabu kan danda'u abbaa kakuun dhufe waan ta'eef gassiniis gadhiifamuu si qaqqaba. Gadhiifamuutu si qaqqaba. Mee waan jirtu keessaa waan si qabe kana keessaa Waaqayyo gassiniisa nan kadhadhame Waaqayyoon yeroo kadhannaa godhannaa amma gadhiifamuu siita. Yeroo gadhiifamuu siita. Yeroo gadhiifamuu yeroo yaadatamu yeroo hiikamuu ta'a. Kanatti humna yeroo kadhannaa bal'aa gara dhumaatti kadhadha waan ta'eef kanaaf gadhiisaa waan itti xaxxan irraa hiikaa warri kaleessa jeesuu barbaadan warri kaleessa rakkisaa turan warri Yesuus duukaa dhagaa baachaa turan dubbiitu harkaa bade maaliif jennaan Yesuus warra isa jaallatan owwaala keessaa iyyuu kaasa. Du'i kakuu namaa karaatti hambisuu hin danda'u. Rakkinni kakuu namaa karaatti hambisuu hin danda'u. Waaqayyo jedheera taanaan hin raawwatama. Waaqayyo jedheera taanaan owwaalatu afaan banaatti hafa malee hin raawwatama. Waaqayyo jedheera taanaan hidhaatu hiikama. Waaqayyo jedheera taanaan jireenya boqonnaa hin qabnetu boqonnaa argata. Garuu Waaqayyo jedheera haa ta'u. Wayeen kee dubbatameera taanaan wayeen kee haasa'ameera taanaan Waaqayyo wayee kee waa jedheera taanaan kakuun galameera taanaan hin tura malee hin dhufa Yesuus. Hin dhufa. Hin danda'a Waaqayyo. Qabxii sadaffaa irratti waliin kan ilaallu nagaan jiraachisuun Waaqayyoof hin danda'amu. Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 20 kan jiru nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti waaqa irratti nagaa buuseera jedha. Dubbii cimaa tokko irratti dubbata Phaawulos. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti waaqa irratti nagaa buuseera jedha. Nagaa buuseera jedha. Waaqayyo waan hundumaa karaa isaa araarsee jedha. Inni akka jedhu kuni nama hundumaa jechuu miti. Waaqayyo nama hundumaa karaa isaa araarse jechuu miti. Uumama hundumaa jechuudha. Waan hundumaa jechuun uumama hundumaa karaa isaa ofitti araarsee jedha. Yesuus Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasuudhaan waaqa irratti lafa irratti nagaa buuse jedha. Lafa duwwaa osoo hin taane waaqa irras nagaan hin turre. Hamma Yesuus dhiigaan dhangala'ee dhiiga isaa dhufee dhangalaasetti qaraanii oofannoo irratti dhiiga isaa amma dhangalaasetti dhiiga mataa isaatii qoraattiidhaan dhiiga barruu isaatii bismaaraan cinaacha isaa eeboodhaan miilla isaa cinqaaraan dhagna isaa guutuu rifeensa mataatii hamma qeensa miilla isaatiitti madaa uffatee hamma inni araara fidetti waaqarras nagaan hin turre lafarras nagaan hin turre waaqaaf lafa waaqayyo wajjin walitti araarse. Sababni isaa seexanni of tuulummaa isaatiin yeroo gad darbatame lolli guddaan ergamoota gidduutti ta'ee ture. Lolli guddaan ta'ee ture. Innis nageenyi waaqarraa akka faalamu godheera. Nageenyi waaqarraa faalameera. Lolli guddaan tureera waan ta'eef Kiristoos dhiiga isaa qaraanii oofannoo irratti dhangalaasuudhaan lafarras waaqarraas araara buuse. Hin danda'a nagaadhaan si jiraachisu Waaqayyo. Dhiiga isaatiin nagaadhaan si jiraachisa. Nagaan waan salphaa miti. Nagaan akka salphaatti hin ilaalamu. Namni hundinuu nagaa barbaada. Nagaan immoo Kiristoos malee hin argamu. Nagaan qofaa isaa hin jiru. Lafa Kiristoos jiru jira. Iddoo Kiristoos boqotu boqota. Nagaan yoomiyyuu Kiristoosii wajjin jira. Mana Kiristoos keessa jiru nagaa jira. Qe'ee Kiristoos keessa jiru keessa nagaatu jira. Laphee Kiristoos keessa jiru keessa nagaatu jira. Jireenya Kiristoos keessa jiru keessa nagaa jira. Gaa'ila Kiristoos keessa jiru keessa nagaa jira. Kiristoos nagaa guutuu kennuudhaan beekama. Abbaa nagaati. Abbaa nagaati. Kiristoos jechuun nagaa jechuudha. Kiristoos jechuun iyyuu nagaa jechuudha. Efesoon boqonnaa 2:14 nan dubbisaa akka jedha maqaa gooftaa Yesuusiin. Kiristoos nagaa keenya inni keenya diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudotaa hin ta'in Yihuudotas lamaanuu tokko godheera jedha. Ergamaan Phaawulos Kiristoostu nagaa keenyadha. Kiristoosumti mataan isaa nagaa keenyadha. Ofii isaatiif nagaa. Ofii isaaf nagaa. Maqaa isaatu nagaa.
dhiiga isaatu nagaadha. Dubbannaa isaatu nagaadha. Jiraachisuu isaatu nagaadha. Yeroo isa lallaban nagaatu ta'a. Yeroo isa dhaggeeffatan nagaatu ta'a. Yeroo isa amanan nagaatu ta'a. Yeroo isa ajjii walii galan nagaatu ta'a. Maaliif nagaadha ka'in? Abbaa nagaati. Bakka qabeenyi baay'een jiru miti nagaan kan jiru. Bakka barumsi baay'een jiru miti nagaan kan jiru. Bakka warqeen meetiin jiru miti nagaan kan jiru. Nagaan Yesuus bira jira. Nagaan Yesuus bobaa Yesuus jalatti argama. Nagaan mana Yesuus keessatti argama. Nagaan gola Yesuus keessatti argama. Inni nagaadha. Boqonnaa dhalootaati. Nagaa qabaachuudhaaf, nagaa argachuudhaaf Kiristoositti araaramuudha. Inni oolaa araaraa keenya. Isa dhiiga isaa Waaqaaf lafa Waaqayyoo wajjin walitti araarseedha. Nagaa buuse. Waaqarra nagaan hin turre nagaa buuseedha iddoon kun. Lafarra nagaan hin turre nagaa buuseedha iddoon kun. Waaqarratti lafarrattis nagaatu ta'e. Dhiiga isaan bitamne. Dhiiga isaatiin kan isaa taane. Kanaaf nuyi nagaa qabna. Rakkinni nu hin danda'u. Arrabsoon nu hin danda'u. Abaarsi biyya lafaa nu hin danda'u. Jibbi nu hin danda'u. Ajjeechaan nu hin danda'u. Nagaan keenya Yesuus. Biyyi lafaa waraabamte nuyi nagaa qabna. Rakkinni yoo dhufe nagaa qabna. Dacheen kun guutummaatti yoo gaggala nagaa qabna. Hin jiraanna. Maaliif beektu? Nagaa keenyatu Kiristoos. Nuyi nagaan keenya Kiristoos. Boqonnaan keenya Kiristoos. Aara galfannaan keenya Kiristoos. Nagaan qabdu yoo ta'e Yesuusiin ol galchi. Nagaan qabdu yoo ta'e Yesuusiin keessummeessi. Nagaan qabdu yoo ta'e Yesuusiif iddoo guddaa kenna. Yesuusiif iddoo laatteetta taanaan nagaan mana kee jira. Boqonnaatu mana kee jira. Aara galfannaatu mana kee jira. Gaafa Yesuus ol galu nagaatu ol gala. Gaafa Yesuus ol galu eebbatu ol gala. Gaafa Yesuus ol galu mul'atatu ol gala. Gaafa Yesuus ol galu beekamtiitu ol gala. Maaliin jennaan Yesuus waan hundumaa keenya. Yesuus waan hundumaa keenya. Karaa hundumaa Yesuus nagaa namaa kenna. Boqonnaa namaa kenna. Boqonnaa namaa kenna. Maqaa isaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni nagaa keenya waan ta'eef. Kiristoos boqonnaa namaati. Nagaa namaati. Nagaan jiraachisuu danda'a. Nagaadhaan uffeedhee aara galfachiisuu danda'a. Jenneera. Afuraffaan qabxii keenya inni afuraffaan waan nama abdachiise raawwachuun Waaqayyoof hin danda'ama. Akka namaa miti. Namni abdachiise raawwachuu dadhaba. Waaqayyo garuu abdachiise raawwata. Waan si abdachiise si raawwata Waaqayyo. Jedheera taanaan, siin kenna jedhe taanaan, siin godha jedhe taanaan, nan raawwadha jedhe taanaan Waaqayyo hin danda'a. Roomaa boqonnaa 4:21 nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Waaqayyo waan abdachiise gochuudhaaf immoo akka danda'u inni guutummaatti hubateera jedha. Waan abdachiise gochuu danda'a Waaqayyoodha. Namatu waan abdachiise gochuu dadhaba malee Waaqayyo waan abdachiise gochuu danda'a. Dubbii kana Abrahaamiif dubbata. Waan abdachiise Waaqayyo gochuu akka danda'u guutummaatti amaneedha. Abrahaam guyyaa tokkoyyuu shakkuun beeku. Torban darbe dubbadheen ture. Abrahaam guyyaa tokkoyyuu shakkuun beeku. Abrahaamin amana. Saaraatu kolfa malee, Saaraaf galuu dida malee Abrahaamiif hin gala dubbiin. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 21:1 irraa akkasidha. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraa yaadate. Akkuma dubbates isheedhaaf hin godhe. Abdachiiseetu yaadateedha. Abdachiiseen sokkuu yaadata inni irraanfatu akka namaa. Waan abdachiise raawwachuu danda'a Waaqayyo. Humna hin dhaben jedhu. Haalatu naan taane hin jedhu. Akkaataadhaan naan mijanne hin jedhu. Akkaataadhaan natti hin tolle hin jedhu. Raawwachuudhaaf aangoo qaba. Hin raawwata. Hin danda'a. Hin danda'ama. Hin danda'ama. Eeka hin danda'ama. Si abdachiiseera taanaan inni isa miti Waaqayyo. Hin himne Waaqayyo. Raawwachuuf jedha. Xumuruuf jedha. Yeroo inni raawwatu, yeroo inni xumuru, yeroo inni itti gara kee dhufu dhiyaateera eegi. Si abdachiiseera taanaan hin fudhatta. Si abdachiiseera taanaan sii kenna. Akka namaa miti Waaqayyo. Akka namaa miti. Raawwachuudhaaf hin shishu, hin sodaatu, hin mamu, humna hin dhabu. Siif raawwata.
waaqayyo abdachiiseera taanaan hin tura malee hin dhufa. Eeguun gaariidha. Abdachiisuu waaqayyoo eeguun gaariidha. Abdachiisuu waaqayyoo dhaggeeffachuun gaariidha. Kadhachuun gaariidha. Tuun gaariidha. Iddoon nama kaa'e iddoon itti namatti bataanii eeguun gaariidha. Waaqayyo abdachiisee hafuun beeku. Waaqayyo abdachiisee dhiisuun beeku. Abdachiisuu waaqayyo mana keerra jira. Abdachiisuu waaqayyo hojii keerra jira. Abdachiisuu waaqayyo jireenya kee keessa jira. Gammadi. Gammadi raawwata waaqayyo. Utuu raawwatin hin dhiisu. Waaqayyo utuu raawwatin hin dhiisu. Fiixaan baasa. Hin raawwata. Xumuratti godha. Wanti waaqayyo gochuu dadhabu tokkollee hin jiru. Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a. Yeroo tokko yeroo waaqayyo kakuu namaa lafarra waan dheerate nutti fakkaatu yeroo waaqayyo turu yeroo waaqayyo kakuu namaa lafarra dheerachuusaa gaafa ilaallu waan waaqayyo nu dhiise nutti fakkaata. Waan waaqayyo yaada isaa kaasee nutti fakkaata. Waan waaqayyo waan jedhe sana addaan kutee nutti fakkaata. Tasumaa waaqayyo hin dhiisu. Habadan waaqayyo jedheera taanaan hin dhiisu. Habadan kakuu isaatu mana kee jira taanaan waaqayyo dubbii afaan isaaf hin amanama. Of hin ganu waaqayyo. Waaqa dhugaadha. Akka namaa miti. Haala isheen natti hin taane dheengeeddeeru. Haala isaan natti hin taane dheengeeddeeru. Waan dubbateef amanamaadha. Waan jedheef amanamaadha. Waan jalqabeef amanamaadha. Maqaa isaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin danda'a waaqayyo. Hin danda'a. Raawwachuu danda'a. Fiixaan baasuu danda'a. Waan jedheef waaqayyo gooftaan dugda duuban deebi'u. Yaadni waaqayyoo dhugaadha. Akeekni waaqayyoo sirriidha. Kanaaf waaqayyo waan abdachiise si raawwachuu hin danda'a. Hin danda'ame kadhadhutti deebi'i. Dhiifteetta yoo ta'e yeroo dheeraa kadhachaa turte bakka nafettee dhiifte yoo ta'e yeroo dheeraa kadhachaa turte bakka hin raawwatamu jettee dhiifteetta yoo ta'e amma garuu itti deebi'i kadhadhu. Waaqayyo nan raawwadhaa jedha. Hin raawwata waaqayyo. Waan jedheef amanamaadha waan ta'eef. Waan dubbateef amanamaadha waan ta'eef. Waaqayyo isin haa eebbisu.